Ashama harka fuunee hordoftoota sifantuu beekan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu jecha har'a oduu waan baay'ee nama gaddisiisu akkasumas waan baqa ijuma namaa illee yookiin gurra namaatis dhaga'uutollee ija namaatis dhaga'uu hin dandeenyedha. Wanta nani qabadhee dhufe akkuma miidiyaa irratti deemaa jiru akkasumas akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana obboleessa keenya jechuudha. Maaliif lammii keenya obboleessuma keenya innaa obboleessi keenya kuni Saudi Arabiyaa keessa jiraachaa ture. Akkasuma immoo akkuma nama kamiyyuu dalagadha jedhee akkuma keenya dalagadha jedhee biyya ormaatii ba'e haa ta'uti sababa hin taane yookiin waan isaa wal godhanis hin beeknu akka jedhanitti akka miidiyaan garagaraa ibsaa jirutti obboleessi keenya kuni araba ajjeesee jedhanii nama lama ta'anii araba ajjeesan jedhanii turani. Garuu kan arge suuraa isaa qofaa fi akkasuma viidiyoo yeroo inni wanta suuqii seenee bitatee akkas boollee wantoota agarsiisanii akkasuma wanta yeroo isaan qabaman caakkaa keessatti kana yeroo qabamee badee ajjeesee caakkaa keessatti qabameedha. Innaa wanti kun immoo waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ijoolleen keenya dhugaa dubbachuudhaa fi wantoota akkanaa irraa dhugaa waaqayyo yoo namni nama hin aarsu hin jedhamu. Arboonni baay'inaan nama aarsanii. Haa ta'uti garuu obsa qabaachuu qabna. Obsinee biyya ormaa keessaa darbuu qabna malee wanta akkasii namarratti raawwachuu hin qabnu abadan. Maaliif gaarii miti ofan jijjiirra jettee biyyaa baate malee nama ajjeesa yookiin baqa obsitee waanuma hunda danda'uuf akka kokootitti jechuudha. Yookiin inni jaalateettis miti namattis faraduun hin danda'amu. Waaqayyo namatti farisitti faradaa jedha. Namatti faraduun hin danda'amu yookiin tasa ta'a yookiin ololanii tasa harkatti akkas ta'uu danda'a. Haa faradu kasanii hin beeknu garuu dhaamsa isinii qabu obboloota koo jechuudha. Hunduma keessan ijoollee shamarranii ijoolleen dhiiraa warroonni biyya ormaa keessa jirtu adaraa keessan adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Adaraa keessan homaa yoo aartanii yoo isin aarsanis waan hamaa biyya kana keessatti yaadna. Biyya kana keessatti waa gotaati jennaan akka biyya keenyatti miti jechuudha. Naa akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana kun iddoo kanatti qabamee jira jedhanii viidiyoodhaan agarsiisanii galaksanii jiranii laamucaan achirraa gallafadha jechuudha. Kun poolisoonni akkanatti baay'ee baqa hanga xiyyaraa darasii barbaaduu jedhanii jiranii dhugaa waaqayyoo waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Waaqayyoon biyya ormaa kana keessaa nu haa eegu. Baay'ee dhugaa waaqa baay'ee natti dhaga'ame. Waaqayyo guyyaa qaba waan hundumaa fuyyuu garuu hundumti keessan obboloota koo of eeggannoo godhaa. Dhugaa waaqayyoo baqa halkanii guyyaa warri musliimatti dhugaa akka amantaa keessaniitiin kadhannaa keessan godhadhaa. Dhaluutii keessan godhadhaa. Dhugaa waaqayyoo kecha rabbii keessan kadhadhaa. Dhugaa waaqa isiniin jedha waaqayyoomti hunduma keenya nagaan biyyuma ormaatu maalamaan godhu. Dhugaa baqa osoo biyya keenya ta'e baqa baay'ee natti dhaga'amee jira jechuudha. Har'a maaliif mucaan kun yookiin aari'aanis ta'uu danda'a waan garaagaraatiin ta'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoo godhaa obboloota koo jechuudha. Kun biyya kana keessatti immoo dirqama nama ajjeesti taanan atis hin duuta malee wanti hidhaadhaan sirraa dhumu wayituu hin jiru hin beektan jedhee yaada warroonni Saudii keessa jirtan akkasuma warroonni hin beekne immoo biyya kana keessatti nama ajjeesti taanan inuma du'a jechuudha. Nama lammii biraa dhiisiti araboomtuu yoo wal ajjeeste yoo warri sun waliif dhiise malee abadan dhiisuun hin danda'amu abadan abbaa ilma ajjeesnan hin du'a. Yoo ofii isaaniitti akka carraa waliif dhiisan malee akka mootummaan jedhutti akka seerri isaanii jedhutti hin ajjeefamaa jechuudha. Kanaaf araboonni baay'inaan waliin ajjeesanii wal sodaatu akkuma lubbuu isaanii isa sodaatanii namni hin du'a jennee sodaatu waan ta'eef waliin ajjeesan akka biyya keenya jechuudha. Kan biyya keenya qofa kan shunkurtii akka shunkurtiitti taphataati jechuudha. Lubbuun teenya shunkurtii illee yeroo itti fayyadamanii malee yookiin akkanumaan qaqqalaan deeman jechuudha. Keenya immoo lubbuun ilma keenya ilmaan baqa shunkurtii akkuma shunkurtii san dhugaa hin jirtu jechuudha. Bakkuma arganitti qaqqalu bakkuma arganitti ajjeesu jechuudha. Biyya keessattis biyya ormaa keessattis akkanumatti du'aa jirra. Hunduma keenya waaqayyo nu haa eegu obboloota koo hunduma keessaniyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Adaraa keessan obsa godhadhaa. Adaraa keessan obsaa yoo namni sin birriin illee dhugaa sin jedhaa. Barriidhaaf jettanii jiraan nama ruudillee dhiisa yoo isin yoo haqa isin irraa qabaatan rabbiin keessan kadhadhaati isin haa kenna yoo isa isaan illee dafqa keessanii rabbitti kennaa dhiisa akka rabbi immoo irraa akkasini fuudhu
isni homaa waaqayyotti waan dadhabu hin qabu jechuudha. Akka amantaa keessanitti waan qabdan bo'aa jettanii lubbuu keessan hin baasina. Birriidhaaf jettanii nama biraa hin baasina. Bakka birrii hin argama hin bada jechuudha. Garuu isin lubbuun keessan kun har'a bucaan kun akka odeeffannoo dhagaamatti ajjeefamee jira. Garuu qabamuu isaayyuu viidiyoo argee jira. Garuu ajjeefame jedhanii Facebook irratti dirqama sun immoo beekamaadha kun waanuma jiru akka biyya kanaatitti jechuudha hin ajjeefama jechuudha እና ajjeefame jedhanii jiru kanaas birri yoo dhooggatellee yoo inni arabuun isin dhooggatellee of ajjeesuuf hin deemina yookiin nama ajjeesuuf hin deemina bakka nama mana ajjeesana dhiisa rabbitti kennadha waaqayyoo keetti kennadha dhiisa Ugasin jedha obboloota kun namni dhaara aartus biyya ormaa keessatti immoo obsaan dabarsuudha boochee dabarsuudha yaa rabbi situ beekaa yaa rabbi dafqa kiyarraa naafuu jedhiiti rabbi keetitti boo'i malee nama ajjeesu yookiin waan tokko dhibbaa irratti nama hangachuuf hin yaadina obboloota koo adaraa siniin adaraa baay'ee nama garaa nyaata dhugaa rabbi akkatti baanu malee akkatti galluun beenu waaqayyoon hojii yaa ta'u ijoollee hunduma keessaa warri mana madaamis jirtan warri ala jirtanis obboloota koo dhugaa waaqayyoo jechuun sinaa eegu dhugaa rabbi bakka halkanii guyyaa salootii godha rabbi waaqayyoomti hunduma keenya jechuudha bakka maal akka ta'e beeku baay'ee natti biyya ormaa kana keessatti namni yoo waa ta'u baay'ee natti dhaga'ama maaliif har'a biyya ormaa keessatti odoo gubachaa odoo fin jijjiira lubbuun isaa darbuun baay'ee namatti dhaga'ama tasaas ta'uu danda'a amma obboleessa kanatti faraduu hin danda'u dhugaa rabbi itti faraduu danda'a itti faradu waaqayyoon maaliif waaqayyo itti faradee sitti farada jedhe har'a mucaan kun yookiin akka tasaanii yookiin akka carraatu walitti aaranii wal qabatanii yookiin tasaa harkatti waa ta'uu danda'a hin beekni namaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloota koo kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu adaraa keessan obsa godhadhaati of jijjiirradhaaf waan ta'eef adaraa obsa godhadhaati biyya ormaa kana keessaa gala adaraa isiniin jedha obboloota koo hunduma keessaniyyuu waaqayyoon sinaa eegu waaqayyo biratti isinis of eeggannoo godhaa yoo aarta waan badaa hin yaadina dhiisaa boo'a rabbii keessanitti boo'a waaqayyo keessanitti boo'a amantaa qabdanitti boo'a yoo birriillee isin dhogatan birriidhaaf jettanii dhugaa rabbii isiniin jedha birriidhaaf jettanii lubbuu keessan hin baasina Oke lubbu nama tokko hin baasna bakka dhiisa walillee lolina wanna takka booyti yaa rabbi dafqa kiyya situ beekarraa naafuu jedhe bakka yoo si kennan yoo si kennu baatan dhiisi bakka dhugaa isiniin jedha jechuudha obboloota koo adaraa keessan jidduudha nan addaan kute obboloota koo yaanis daa'imatu jira daa'iman laalachuu deeme jechuudha innaa akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtanii viidiyootallee baay'ee gallakkisanii turan jechuudha innaa obboloota koo hunduma keessaniyyuu waaqayyoon isinaa eegu rabbi isinaa eegu hunduma keessaniyyuu wantoota akkanaa kanarraa adaraa keessan of eeggannoo godha adaraa isinitti haa ta'u obboloota koo biyya ormaa keessa jira akkatti baanu malee akkatti galluun beenu waaqayyoon hojii haa ta'u hunduma keessan iddoo jirtanitti waaqayyoon isin hojii haa ta'u of tasgabbeessaa obsa godhadhaa obsa qabaadhaa gara biyya keessanii gala nuti hundi keenyayyuu daa'ima godhachuuf eeggannaa cidha godhachuuf eeggannaa waan guddaa yaadna of afootti of jijjiirra jennee waan kana yoo taanu dhugaa rabbii uffattanii nyaattanii osoo hin quufin akka namaa bashannantanii osoo hin quufin dhugaa waaqayyoo jechuudha waaqayyoon biyya ormaa kana keessa waan nama hin taasisin isin tokko kanaafuu hundumti keessan of eeggannoo godhaa adaraa isiniif haa ta'u obboloota koo baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bakkuma hundatti biyyi keenya lammiin keenya bakkuma biyya keessatti akkanatti dhumaa biyya ormaattis akkanatti dhumaa hin dalaganna jedhee yookaan bayyaas biyya ormaa keessatti akkanatti dhuma innaa of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha obboloota koo kanarra wanti hin jedhu hin qabu kaa gorsi kanuma kanaaf immoo hundumti keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtan akkasuma warri ala jirtanillee hundi keessaniyyuu warroonni akka carraa yookiin poolisiin isin qabuu danda'a jalaa fi jettanii waan hin taane ta'ina namoonni akkasiillee baay'eetu jira bakka qabamtanis rabbii keessanitti of kennaatii dhiisaa malee wanta isin waan biraa of gootan yookiin jalaa fiigdan hin jiru maaliif isaan fiigdan taananii mootin qaban yookiin isin tokkosuu danda'uu hin beekamu jarri badaadha jechuudha. Inna kanaafiyyuu waaqayyoon nima haa eegu hunduma keenya adaraa keessan isiniin jedha obboloota koo kun waan baay'ee laphee nama cabsuudha gadda baay'ee laphee nama cabsuudha. Ya umbetan ka kuno bakka biyya kana keessa biyya jechuudha ba'uun hin danda'amu abadan biyya kana keessa nama ajjeesee baali lukaa maalii ta'an hin jiru abadan hin qabamta sekandeetti si qabu jechuudha dhugaa hanga xiyyaara dirasi si qabu jechuudha ishee osoo caakka keessa deemte xiyyaara si soqu jechuudha kaameraadhaan dhugaa waaqa jechuudha akka taatitti goote madadeedhaan ishee dhiiga nama sandiitu sosisiisa jechuudha kanaafiyyuu adaraa bakka madadeen kaameraadhaan biyya kana keessatti akka hundi keessan hin beektan jedheeti yaada kanaafuu of eeggannoo
cimaa godhaayi adaraa keessan obboloota koo of eeggadhaayi hundumti keessan iyyuu of eeggannoo cimaa gochuu qabdu obsa godhachuu qabdu maaliif of jijjiirra waan ta'eef of sagadannee biyya kana keessaa galuu qabna waaqayyoon immoo isinaa eegu waaqayyo birattis of eeggannoo isin godhadha halkanii guyyaa immoo calootii ofii godhadha kadhannaa keessan godhadha ijoolleen musliimas ijoolleen kiristaanas ijoolleen waaqeffannaas ijoolleen beeksis hundumti keessan akka amantaa keessaniitiin kadhannaa keessan godhaa bakka waaqayyo keessanitti bu'aa rabbii keessanitti bu'aa maaliif waaqayyo akka namaatiin wajjin nama hangatu waan ta'eef sii dhagaa waan ta'eef kanaafiyyuu itti bu'aa isiniin jedha obboloota koo akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana kun akkanatti soqaa jiru caakkaa keessa makiinota yaa'anii mee kana kaameraadhaan akkanatti soqaa jiru jechuudha qabamanii jiru garuu kunoo mucaan kun yeroo inni bigaalaa seenus akkanatti qabanii kompiitarri suuraa kaasee jechuudha mucaan ajjeesee arabicha ajjeesee kanaadha jechuudha inna mucaa kana kan ajjeeseeyyuu qabameetu jira kanaafiyyuu obboloota koo adaraa kirichanii of eeggannoo cimaa godhadhaa isiniin jedha dhugaa baay'ee nama gaddisiisa biyya kana keessatti ani garuu akka kootitti biyya kana keessatti baay'een jaalladha maaliif hojjettanii namoonni waliin tuqanii waliin lolanii hundumtuu nagaan jiraata seerri isaanii baay'ee cimaadha waan ta'eef kun ebelu siyaasa qabatee hin jiru ebelu wallolee nama ajjeese hin jiru beeqa kan du'e du'uudha kan isaan itti faradan jechuudha. Jedhu waddaan kukkutaatu manii hojjedha yookiin sagalee sii qabu dhiifama isiniin jechuu barbaada. Inni obboloota koo akkasii isiniin jechuu barbaada. Kanaaf mucaan kun qabamee jira lubbuun isaas darbee jira jedhanii fuula miidiyaa irratti maxxansanii jiru. Waaqayyoon jannataan isaa qananiisu. Waaqayyo isaa araaramu maaliif wanti godhamu hin jiru maaliif wanta isaan irratti lolan hin beeknu wanta isaan wal godhan hin beeknu murteessuun nama dhiba kanaafiyyuu waan seera biyyattii kanaa waan ta'eef biyya akka seera biyyattii kanaatitti namnis nama ajjeesee jijjiifamuudha nama ajjeestee ba'uun hin jiru hidhamuun hin jiru bakka inni akkasii isiniin jedha kanaafiyyuu obboloota koo adaraa wantoota akkanaa kanarraa of eegaa akkasuma obsa godhadhaa obsuu caalaa yoo namni namaa waliin loluu muti eenyumaan illee wal loluu dandeenya guyyaa kanatti yookiin rabootan wal loluu dandeenya daa'imman wal loluu dandeenya waan baay'een garuu immoo obsinee boonyee biraa deemnee dhiisu washa maaliif of jijjiirtu biyyaa bahe malee isaan biraan dhufne nutu biyyaa bahe of jijjiirraa kaayyoo keenya biyya galmaan gaannaa hojjennee bultii godhannaa maatii keenya guddifnaa ofii keenyaaf of jijjiirra jenneeti malee jaalanneeti miti quufneeti miti biyya kana keessatti kan mataa qaqqabannee bulaa jirru kanaafiyyuu obboloota koo hundi keessaniyyuu dhaamsa kooti ijoollee dhiiraa ta'e ijoollee shamarranii warroota biyya ormaa keessa jirtan hundi keessan waaqayyoon isinaa eegu waaqayyo biratti illee isin of eeggannoo godhadhaa hundumaa obsa godhadhaa of eeggannoo godhadhaa irra deddeebi'ee isin hima obboloota koo baay'ee keessi kun na gubate dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif namatti farannu waan ta'eef amma mucaa kanatti faraduu danda'u namoonni tokko akkas godhee eeyyani maaliif akkas godhen jechuu hin qabnu maaliif akka tasaas ta'uu danda'a akka carraas ta'uu danda'a kun hin beekamu kun waaqayyoon haa faradu malee nuti faraduu hin dandeenyu kanaafiyyuu obboleessa keenya kan boqotis jinnataan isaa qananiisu jenna wanta isaa goonuu qabnu kanaaf immoo warroonni haftan obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa sirriitti of eeggadhaa bakka maal goona ree jireenya biyya ormaati akkasuma waaqayyo keessan rabbii keessan kadhadhaa akkuma amantaa keessan yaa rabbati nagaan biyya kana keessaa nu galcheedha halkanii guyyaa waaqayyotti booyaa rabbii keessatti booyaa dhalootii ofii godhadhaa dhugaa isiniin jedha obboloota koo kan kawwaan namni ilmi namaa si gata waaqayyoon garuu si hin gatu waaqayyo waan rakkatte illee itti sii guuta ilmi namaa osoo kadhattee itti sii guutuu hin danda'u waaqayyo garuu yoo kadhatte itti sii guuta waan ta'eef kanaafiyyuu waaqayyo yoo kadhatte humaa hunda waaqayyo irraa dhabduu hin qabdu rabbii irraa dhabduu hin qabdu kanaafiyyuu rabbii keessan halkanii guyyaa kadhadhaa akkuma amantaa keessaniitiin kadhadhaa kadhannaa jabeessaa waaqayyoomtu hunduma keenya nagaadhaan biyya ormaa kana keessaa nu haa galchu. Dhugaa ijoollee baay'ee nama dhibbisa. Dhugaa maarraa maali carraan keenya biyya lammii Itoophiyaa keenya kun maalidha maal qabna maalu yaa rabbii kootiin yaadadhu bakkuma hundatti keenya bakka namni keenya bakkuma hundatti dhuma namni keenya bakkuma hundatti dhuma. Garuu amma Itoophiyaan barbaannu jedhu bara Itoophiyaan nama ajjeesti Itoophiyaan nama qalti waan akkasii kana nuun jedhu jechuudha biyya keessattis maqaan akkas biyya ormaa keessattis akkasitti nu bahee jira. Waaqa maatis dhugaa. Kanaafuu obboloota koo adaraa dhaamsa kiyya kun. Hunduma keessanuu warra biyya keessas jirtanii yaa warra biyya keessa jirtanii yaa biyya keessa jirtanii maarakkoon qabu kan biyya ormaa kana kan reeffisaan gallee kan reeffisaan argamne waan hundaa yoo eeggannoo godha waaqayyoon immoo
nu haa eegu hunduma keenya bakka jirrutti nu haa eegu nagaadhaan biyya ormaa keessaa nu haa galchu. Kanaaf obsa godhadhaa obsatu caala wanna hundaayyuu jechuudha. Obsaayitii bira darbe qarshii jettee namaa waliin qarshii daf jettee birrii yoo miliyoona har'a miliyoona tokkoon mucaa miliyoona hangoo fe'ee biliyoona maantaani kiiloona maantaani har'a mucaa kana bituu hin danda'u namni nama tokkoo bituu hin danda'u. Dhageessanii kanaafiyyuu birrii yoo hojjettee fiddaa lubbuu kee fiduu hin dandeessu lubbuu keenya akka nagaan biyya keenyatti galu lubbuu keessan baraaraa hundi keessaniyyuu bakka birrii yoo isin dhoggate miliyoona yoo isin dhoggatanii bakka homaa sitti fakkaatin rabbii keetitti dafqa kee rabbii keetitti kenna waaqayyoo keetitti kenni biraadhis dhugaa isiniin jedha jechuudha. Bakka waaqayyo waan si keessi yaaduun beektu bar kan kana caalu kan isaan yoo kasi dhoggatan kana caalaa siif kennuu danda'a waaqayyo waan siin goon hin jiru bar. Kanaafiyyuu waaqayyo keessanitti bu'aa malee nama hin tuqina. Akkasii obboloota koo Riikaardii isinitti guddisee jira. Nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a waaqayyo isinaa eegu hunduma keessan bakka jirtanitti nagaa ta'a fayyaa ta'a. Kadhannaa keessan jabaadha. Turtii gaarii.